Ashama maatii chaanaala Azalaatuuf yookaanuu aartistii Alii Baashaa akkam jirtan? Iddoo jirtanitti salaamanni xiyya kan jaalalaa qilleensarraan lagaaf gaara qaxxaamuree isin haa ga'u jechaa akkam jirtu jiruuf jireenyi keessan maal fakkaata? Baga Rabbiin bakka tanaan isin ga'ee, baga Rabbiin nuus ga'ee. Arraan tanagaa Aliin deebi'ee arraan tanaa miidiyaa irratti miidiyaa irraa maaliif badee warri jettanis sababni miidiyaa irraa badeef mana muuziqaatiin jira. Muuziqaa lammaffaadhaa jechuudha. Baatii lama keessatti osoo hin turre muuziqaa lammaffaa akka ajaa'ibaa tolchee bareechee viidiyoodhaan bifa miidhagaa ta'een bifa uummata Oromoo sammuu bashannansiisa jee itti amanee akkasitti nama tola jee amaneen dhiyaachaatiin jira. Duuba hordoftoota keenya kanaafiin miidiyaa irraa badee arraan tanagaa deebi'eetiin jira. Tapha sirbaas irraa xumuree bareecheetiin akka ajaa'ibaatti fixee jira. Iddoo tanagaa yoo Rabbiin je'ee ani tapha kana gadi lakkisa je'eetiin abdii qabaa. Duuba tapha duraa irratti illee baatii lama hin geenye hojjedheetiin ture viidiyoo hin qabu inni sanii aawudiyoodhaan isa maxxansee humaa hin jiru. Anallee dilas qalbii caboo osoo hin taane hedduu na gammachiisee jira. Amma immoo bifa ho'aadhaan akka ajaa'ibaatti viidiyoodhaan tolchee bareecheetiin dhiyaachaa jira. Duuba ammaan tana irraa xumurtiin jira. Na jajjabeessaadha. Na faana bu'aatiitii hojii xiyya laalaatii yaada koomentii jalatti illee naaf barreessaadha. Waan hin godhuu qabu. Kanaaf ammaan tana taphni akka ajaa'ibaatti boonsee taphni xiyyaa jaalala laallatee jaalala keessatti lammii fi faarsu. Akka ajaa'ibaatti tolchee bareecheetiin hojjechuu jira. Irraa xumureetiin jira. Dhumarra ga'eetiin jira. Torbaan kana keessa guyyaa 8 akkana keessatti ni maxxansa jeetiin abdii qaba. Duuba Oromootti jana cinaa dhaabbadhaatii chaanaala xiyya kana sabiskiraayib laayik sheer godhuudhaan na jajjabeessaadha. Na bira dhaabbadhaadha. Maaliif jennaan Oromoon tiyya yoonii fi wal jajjabeessinee akkasitti wal guddifne bareedaadha. Aartii Oromoodha. Waggaa dura inni lafaa ka'u. Jajjabina kannuuniif hedduu barbaachisaadha jeetiin amana. Kanaaf taphni kun tapha jaalalallee jaalalaan jechuun jaalalaan eegalee jaalalaan dhumuu miti jaalalaan eegaleetti boonsisa lammii fi keessatti dabraa. Kanaaf na jajjabeessaadha tapha xiyya kana waggaa laaltan hedduu takka nama bohaarsaa ammaan tana irraa xumureetiin jira. Mata dureen isaallee maal jaa tiitii jaa. Na bante kanonne balbala na taatete sonte halala jaalalli gankee balaa na jabaate na taasise haleella na jabaate na taasise haleella jaa. Tapha sagaleedhaan isin dhageessiseetii xiqqoo isiniifiin tuttuqaa ammumaa na bira jira. Viidiyoodhaaniin irraa xumuru jira malee isa duraanuu dalageetiin irraa xumuree jira. Kanaaf Oromooti namni viidiyoo tana arkitan jajjabeenya xiyyaaf laayik sheer sabiskiraayib godhuu hin dagatinaadha. Na jajjabeessaadha. Na guddisaadha. Gara fuulduraatti hojii guddaadhaan akkumaan gaafa dhiyoo gaafaan jechuudha. Eegaan tapha sirba duraa san gadhiise booda guyyaa lama kana sagalee wanni viidiyoo takka mareetiin ture. Maaliif daandii gootonni keenya irra deemananii sirraan deema jeetiin ture. Akkasumaan anis abdii guddaadhaan qaba. Gara fuulduraatti Oromooniin boonsaa gara fuulduraatti bakka hojii guddaadhaan hojjedha jeetiin abdii qaba. Cinaa dhaabbadhaa jechaa. Amma tapha xiqqoo isin dhageesseetiin irra dabra na faana tura. Jaalalli gankee balaa na jabaate na taasise haleella na jabaate na taasise haleella la 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 la
Haala kanaan egaa Oromooti kaniin hojjechaa jiru taphni haalaan namatti tolaa hedduu takka bareedaadha. Ammoo ta'etis wanni amma irra jiru viidiyoodha malee taphaa miti irraa xumurutti hin jira. Torbaan kana keessa yoo rabbiin jedhe irraa xumuree qilleensa gubbaarra ni oolcha. Amma immoo xiqqishoo keessatti buteetiin gara dhumaa irratti isin dhageessisa. Nafaana turan afeerraa kiyya. Oshé murti sonsa, jalali ke amate, akamini dopsa, akamini dopsa, akamini dopsa, akamini dopsa, akamini dopsa. Sabuturo mulkana, hakari bali talape nakati. Sabuturo mulkana, hakari bali talape nakati. Kona raturi jubatu amati. Kobarli, 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 kobarli. Taakanaati gaa hedduudhaan isin dhageessisee ammaas yoo rabbi jedhee tapha kana yeroo gabaabaa keessatti ni maxxansa. Torbaan akka har'aan tanaa yuutuuba kiyya gubbaa irratti bahuu hin oolamu. Yuutuubni kiyyaas kanuma kaniin irra baasu obsaan na eeggadha jechaa. Ammoo yaada qabdan waan hin sirreeffachuu qabu yoo jiraatu ta'e koomentii jalatti naaf barreessaa. Irra deebi'eetiin ammas xiqqishochi butee sagalee waa xiqqoo takka isin dhageessisa. Ammoo namni viidiyoo kana argitan jechuudha. Laayik godhuu hin dagatinaa. Laayik, sabskiraayib, sheer godhuu hin dagatinaadha. Haaluma kanaan xiqqoo ichi buteetiin isin dhageessisa. Nafaana tura ammallee. Chale chalanko kesa, dawiti nirlalti, dawiti nirlalti, dawiti nirlalti, dawiti nirlalti. Sabotu Oromo, sanyi bakarware, sibarbacan dema, asifa cijore, asifa cijore, asifa cijore, asifa cijore. Sabotu akkasitti gaa hordoftoota kiyyaa ilmaan Oromoo qaqqaalii bakka jirtanitti gaa nagayni isinirra haa jiraatu. Duboo torbaan kana keessa gaa yuutuuba kiyyarra ni maxxanaa na hordofaadha. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinuu nagaa naa turaa isiniin jecha akkumaan isinii dhaammadhe chaanela kiyya kana na jajjabeessuu hin dagatinaadha. Hamilee naaf kennaadha. Hamileen uummata Oromoodha hedduu takka naaf barbaachisaadha. Kanaafuu ani keessanii ani Oromoodha. Wow tapha akka ajaa'ibaattiin bareechee miidheessee bifa ho'aadhaan kiliippiidhaan as bahaa jira. Na jajjabeessaadha. Uummata Oromoo isiniin jaaladha. Na cinaas dhaabbadhaadha. Maaliin akka fuula dura maal akkaan hojjedhu na arguuf jiraattanii. Kanaaf gaa na jajjabeessuu hin dagatinaadha. Nagaan naa turaadha. Tapha viidiyoo biraallee ni maraa gaafaan gadhiisu isiniifin himaa sirba kana amma immoo ni maxxansa. Osoon sirba hin maxxansine immoo viidiyoo biraatiin inni isinii dhiyaadha. Nagaan naa turaadha. Nagaa